qamarraa fakkeenyaaf yoo dhiqatan barni baate akkasuma hiyyummaanis yoo tattaafatan ni darate jaada keenya hawaan naadamna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama jirtu nagaa jirtu biyya keessanii jabaattu alhamdulillah. Hordoftoonni sa'aatii shoo kan taatanii namoonni si jibban namoota biroo irratti dhiibbaa uumuun isaanis akka si jibban taasisu. Garuu milkaa'ina rabbiin gara jireenya kan keetii fide gonkumaa daangessuu hin danda'an. Beeki milkaa'inni xaarii malee dhuftu hin jirtu. Waa argachuuf waa dhabuun kee dirqama. Gaafa argattee alhamdulillah jedhi rabbiin itti siif dabala. Gaafa dhabdees alhamdulillah jedhi rabbiin balaa dhuftu sirraa ittisa. Ashamaa obboleewwan tiyyaa akkam jirra jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii salaamataallee isin gaafadhee jira. Egaa jirra jirtu hundi keessan nagumaa fayyaa keessanii akkuma beekamee viidiyoo qabadhee dhufee jira jechuudha. Sa'a waan hojjechaa jirtu hundaa keessattuu viidiyoo isin qabadhee dhufuudhaaf qophoofti jechuudha. Yeroo hundumaa daawwattoota fi daawwattoota laayikii sabskiraabii sheerii godhuun warri maatii haarawaa taatan koottaan itti dabalamaa isiniin jedha. Egaa sa'aatiin irreessa ooltee bakka jiru hundumaa isin agarsiisa jechuudhaani. Mana keessa qofaa miti waan hojjedhu gootan isin agarsiisa. Egaa hojiidha jechuudha. Kaane karaa hojii hayyee eessa deemee dhufee suppermaarkeetii deemaa jira. Amma deemsarra jira jechuudha. Karaa suppermaarkeetii deemaa jira. jalqabarraa hanga xumuraatti viidiyoo kiyyaa yoo daawwattan hedduu takkaan isin galateeffadhaa jechuudha. Dadhabee jira sagalee wanni jalatti firii maraa jiruu fi akkuma beekame meeshaa isaa sagaleen isaa miidiyyaa kan miidiyyaa bakka sagaleen isaa sirriin jechuudha. Kanaaf mi'uut jalaa godhee biyya itti waraabaa jira. Nagaallee hin raaffanne nagaa isin jennee suuraa daawwattoota fi fayyadamtoota tiyya. Egaa kuduraalee fi muduraalee kana bitee dhufe jechuudha. Hunda isaatu meeshaalee bitee dhufe wanti ani asirratti qabadhee dhufe maallaqa yaa'ii qaala'insa jireenyaa rakkoo jireenyaa baadhanii adeemna mana boqqolloo asirraa kilo takka jedhamu meeshaan akka lama deebitee dirhama birrii Itoophiyaa tokko sharahamee isinis keessatti beektanii ji'a tokkoon ga'u jechuudha. Meeshaan qarshii 2000 kuni nyaata mana keessatti jechuudha. Raashina mana keessatti homee binna jechuudha. Nuti bakka tokkotti binnee amma makiinatti guuree galchuudhaaf deemaa jira. Jalqabarraa hanga xumuraa viidiyoo kana daawwadhaan isiniin jedha. Egaa asirratti immoo haasofni ani taasisuudhaaf dhufe waliin ani viidiyoo marii dhufeef suuriin tokko hundumaa waan hojjechuu barbaada. Kanaaf wanni ani qabadhee fideef immoo irraa barnoota fudhannaa. Sababni isaa maaliif qaala'ee jireenyaa kana jedhee namni sodaata jechuudha. Garuu jechuudha birrii Itoophiyaatti baala ta'e malee jara kenna birrii Itoophiyaatti baala ta'e malee birriin biyya kana qarshiin 2,000 ji'a tokko maatii nama 3 qofa jechuudha. Ana wajjin nama 4 qofa. Maatiin kun hedduu miti. Garuu birrii 2,000 ol baasu 5,000 ol baasu jechuudha ji'a tokkotti. Isin galee mee ilaalaa hisaaba isaan birriin tuni isaaniif qarshii 5,000 nuuf immoo Itoophiyaatti yoo sharafamtee birrii meeqa akka taatu hisaabaa isin jechuu barbaadeeti. Wanti dirhama qarshii 10 asitti bittee Itoophiyaa qarshii salphaa jechuudha. Egaa Albatiin paarkii geet for gatii sharafni waluma qixxee dhufa jechuudha. Wanni takka
takkitti isin asii bittanii kan akka telefoonaa kan akka elektirooniksii kana garuu warjinaalatu ergamaaf biyya guddatti waan taate warjinaalatu dhufaa fi jennee kana bitachuudhaaf yoo yaanni malee garuu meeshaaleen hundinuu uffatarraa wanni hundinuu Itoophiyaadhaan wal qixaa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti illee shaallaa yoo rabbi jedhee kanuma arginu ta'a jechuudha. Walumaaniiti deemna. Meeshaa markii ta'ee meeshaa Dubaay irraa galu jettee gaafate taanaan naggaadeen seeraan qaqqabdee gaafate taanaan meeshaa akkana jettee gaafate taanaan sitti argisiisu jechuudha. Yookaan immoo foorjiidhuma ergameef sitti gurguratu jechuudha. Daawwattootaa fi kabajamtoota biyyaa azaahin bahee jira. Rabbiin khayrii gurguddoo nu haa dalaqsiisu. Humaayyuu miti addunyaan erga gaafa subhanallah rabbii dandahaadha. Rabbii riskii ofii naman dhoorgatu jechuudha. Bakka hundumaa nama argitee namni haa hiriir jedhu malee addunyaan qaaloftee addunyaan akka malee taatee jedhee haa jedhu malee biyyuma hunda Itoophiyaa bichaa si'a jechuudha. Namni tilmaama yoo kaa'e namni wanta kanarra waa barataa jedhee fitee waraabe jechuudha. Ani maaliifi ji'a keessatti yoo xiqqaate ani kanummaan ani hisaabu bichaan kanummaan jarree madaamaa kun baasan gara qarshii 5,000 ni tahaa jechuudha. Kana malallee kan xalabatu jiru, kana malallee kan bitatu jiru jechuudha. Garuu osoo keenya wal bira qabnee walitti dhufu jechuudha. Maaliif shunkurtiin takkittiin kiiloon isii qarshii 10 galtee maarree taatee jedhanii tumaan kanuma faarsan malee biyyi addunyaan guutuun gaafa koronaan dhufeeti qayyaramtee jirti jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Egaa maaliifi yeroo tokko wanta keessa jiru kana haasawuun baay'ee barbaachisaadha. Haasofne yaada wal jijjiiruun baay'ee tokko gaariidha isiniin jedha. Kan dursu sirriitti argitee rabbii ofii kadhataa. Rabbiin nasiiba nama haa tolchu. Dalagatuudha. Namuu dalagaa irratti bobba'uudha. Bakka dalagaan jirtu ooluudha. Osoo hin tuffanne osoo namni maal naan jedhan jennee dalagaa ofitti amanamummaadhaan dalagaa kaanii hojjechuudha isiniin jedha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa anillee waan natti fakkaate haasa'een jira. Isinillee koomentii jalatti waan isinitti mul'ate waan isinitti fakkaate naaf barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan tiyya hundi keessaniyyuu egaa baay'ee tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Na jajjabeessaa jirtu guddaa tokko galatooma. Viidiyoo daawwadha. Yeroo tokko inshallah rabbiin haala na mijjeesse viidiyoo akkanaa kanaan dhufuun kiyya waan hin oolamne inshallah abdii rabbii hin dhufa isiniin jedha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya alhamdulillah rabbil aalamiin. Rabbi galanni haa gahu. Rabbiin fayyaanuu haa kennu. Nama fayyaa qabu waan kamiyyuu dalagaa waan kamiyyuu cabsee fiduu danda'a jechuudha. Nama kenna wanni isaa duubatti gad deebisu maaliifi taa'anii nama taazzabu bichatti kan deemanii wal jajjabeessuu fi argitee daandii guddinaatitti wal harkisuu maa jiru waddaddeemi jiru qaalofteemi jedhaniituma sammuu kana nama adochuu malee wanni biraa hin jiru jechuudha. Kana sammuu osoo wal adochuu baannee karaa hojii irratti osoo bobbaanee isiniin jedha. Egaa waan dogoggora irratti nagorfadhaa dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Addunyaan hundinuu wal fakkaatti kan jedhu irraa qabadhee dhufe jechuudha viidiyoo kana. Addunyaan hundinuu wal fakkaatti. Yani madaamiintu na ergitee hojii kiyya deemee fideen dhufee jira. Garuu dadhabbina baay'een qaba. Baay'ee nama dadhabsiisa. Ol harkisuu gad harkisuu kuni baay'ee tokko na miidhee jira jechuudha. Alhamdulillah boru wayitti bahaa jedheetuma miidhamaa jira. Rabbiin galanni haa gahu. Du'aayi naaf godha. Hundi keessaniyyuu nagaan fayyaan badhaadhinni milkaa'inni hedduu fi laga isin jirtan hundattuu isin bira naaf haa jiraatu isiniin jedha. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa sa'aatuun akkanatti fiidi qabuun akkatti fiidi.
egaa rabbiin nagaa haa taasisu, rabbiin fayyaa nu haa kennu. Hayyee obboleewwan tiyyaa hundi keessaniyyuu jabaadhaa isiniin jedha. Laayikii, sabskiraayibii, sheerii naa godhuudhaan na cinaa turaa isiniin jedha. Baay'ee tokko akkanaaf galatoomaa isiniin jedha. Inshaallah abdii rabbii wannumti hin taane hin jirtu ni taati. Isiniin jechuun jaaladha obboleewwan tiyya hundi keessaniyyuu. Isinii haa tolchuu, iddoo keessan hundumaa isinii haa tolchuu, isinii haa bareechisuu isiniin jedha. Egaa yaa baay'ee tokko naaf galatoomaa jalqabarraa hanga amma na faana jirtanii, na jajjabeessaa jirtanii, naaf galatoomaa isiniin jedha. Egaa yaa'u ni jira mire egaa ni jira mire hundi keessanuu ni jira miti. Jabeessaa isiniin jedha. Egaa kunoo wanta bitee fide hundumaa isiniif argisiisaa jira. Gatii isaa ammoo isiniif ibsuuf hin deemaa jira. Obboleewwan tiyyaa isiniif ibsuuf hin deemaa jira. Akkasii sagalee qabadhee reefu tanallee azaaniin bahee jennaan sagalee saayilantii godhadhee ammallee madaaminatti dhuftee jennaan saayilantii godhadhee deebi'ee akkasii wayitee mana keessa ol deebi'u kana sagalee fudhee fi waraabu achi teetti saalaa keessa teetti akkasii simbira daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuu jirummaa waddattee jirummaa akkatti qaaloftee Itoophiyaa jiruun akkana hin jedhinaa jechuu barbaadeeti. Itoophiyaan keenya biyya duraa gadi dhaabattee waa hunda isiitiin warshaa garagaraatiin meeshaalee albuuda garagaraa baasan garagaraatiin waan gadi dhaabataniif rakkoon dhufee jennaan takkitti maallafarraa isii fuudhaa jira malee biyya hundaa keessayyuu rakkootu jira isiniin jedhutti jira. Biyya hundaa keessa qaala'insi jireenyaa hin jira jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti akkanuma biyyi kunis biyyi nu keessatti biyya Arabaa jedhe amma namni biyya Arabaa kan biyya keessa jiru amma biyya Arabaa kanaaf hawwa. Garuu biyyuma Arabaa kana keessa jiraatee namni kanuma akka biyya Itoophiyaa sanitti jiraatu jira. Harkarra jira afaanii jiruun isaa fataa jirtu jira. Warra akka mangistiin isaanii gaa warra biyya kana keessa hojjetan warra biyya kana keessa dhalatanii guddatan mangistiin damoosa kennaa fi waan takkallee isaan rakkoon qaban jechuudha hanga ammaa. Garuu zeegan dhufee as keessa dalagatu guutuun birrii bakka tokko taa'aa fi hin jirtu. Sababiin isaa maaliif waan inni nyaatu waan inni dhugu waddadaa guyyaarraan dabalaa deemaa jira. Peestaalii meeshaa gurguran kuni peestaalii meeshaa gurgurtee maallaqaan qabu jechuudha. Bilaash kanumaan beekamu jechuudha. Biyyi wanni hundi achii lafa wanni hundi qaala'insi jireenyaa hundi dhufaa jira. Akkasumas kuno kuduraalee fi muduraalee fuudhee dhufe keessaa asheetallee fudhadheen jira. Muuzii fuudhee jira. Qaaraa fuudhee jira. Chap godheen dhufee wallahi takkittiin hambisnee hundi keessanuu lafaana dura isin kennee jirra. Jabaadhaa laayikii sabskiraayibii sheerii godhuudhaan lafaana dura isiniin jennee guddaa tokko nuuf galatoomaa isiniin jedhee jira. Obboleeyyan tiyyaa hundi keessanuu naaf galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee tokko jalqabarraa hanga ammaa lafaana jirtanii naaf galatoomaa isiniin jedha. Yoon dogoggormuutu na barreessaa komiitii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Akkasii kasaatu nuna waa viidiyoo ofii lameen akkasitti akka ijoollee lakkooflee walitti martee jirti. Tokko naasaa tokkoon hojjeta tokko naasaa tokkoon hojjeta. Tokko naasayaa tokkoon hojjetaa bishaan lagaa kana jettuun gadi bahee haala keessatti alli lamaan nama danfisaa miti nama gubaa miti sanaa jettu akka malee qophaa'ee balaamutti wallahi na'uus billah
lakin ani yoo kana laalu wallahi biyya koo biyya Itoophiyaa baay'een galateeffadha. Amma nama ishee nama mana kan keessa gadi bahee televizyiin keessa gadi bahee qabbana keessa gadi bahee bareedaa dhufurraan gadi bahee garuu warri ala kana keessa jireenya isaanii fooyyeffatu jedhanii biyya gara garaatti ni ala keessa mana ijaaru kana shaakiltii bishaan obaasu kana xiyyaara kaafu ala keessa hojjeta wallahi subhanallah akka malee akka daarabni arjun alatti nama gadi bahaa jiru kee ooqi biyya kanaa jechuudha baay'ee ulfaata uffata tokko geeriyaa gurguraachuu waldaalanii keessa baay'ee jechuuni akka malee nama sodaatu kan sodaachaa sinidha ina ofitti biyyeeni inshaallah keerumaa fi rabbi khayrii haa godhu jedhadha ofirraa kabajamtoota biyyaa miila buuratti isiniin jedha galuufi amma karaa manatti ol galchee achitti isiniif viidiyoo maree ammallee isiniif gadhiisaa jira jechuudha. Viidiyoo kiyya daawwadhaa laayikii godhaa jabaadhaa isiniin jedha. Kesan qabani fayyamanii jiru kanarraa qabanii jiru waan jiruudha baay'ee dhiqollee nama jiru arga kaasanii maal argaanti jechuun barbaada akkasii yaabbada wanti keessanii jabaadha isin jedha balleessee jalatti naafi bareessa egaa waan hundi caalaa jechuudha. Fayyaa qabaadhaa, fayyaa isinii haa kennu, nagaa qabaadhaa.